Walitti dhaara. هذا الكسنجين. هذا الكسنجين. أيه دوار نفسه دوار محمد بدر جاولا غيره لما داتي في جالن يوم بدايا كيا هون شمالن دركم داو بدر جاولا غير دوار يتهي دادا ولكن نوي ده أرا جماعنا نمو دتبلي تكمله بركة نجاسة ولين نوفيته garu haatahu gaafii qaba gaafii hedduullee gaafatamee ture inni takka intalli takka abbaa waanuma gaafatti yeroo hedduullee bakka hedduutti illee akka gaafatamaa jiru ni dhageenya ni arginas garu haatahu gaafii nu biraa waan hin dhumneef gaafii akka muraasa takka gaafatuu hin barbaade fakkeenyaaf akka sabattis akka hawaasattis gaafii takka takka gaafatuu barbaade wanni gaafatuu barbaade Jawaar Mohammad Sanaan durallee gaafa dhuftes wal agarree turre yaada keessatti yaadni ati dhufte sun jijjiirtee jirta moo karuma sanirra jirta yaada jedhuun qaba. Yoo yaada san kan jijjiirre taate maaliif akka ta'e bal'inaan akka nuu ibsitu maaliif Oromoon akka jettetti adurre maaliif akka boondaa jennaanu eessumaatu nama irreessaa jettee yaada. Saniifuu wanni har'a atillee kabajamtee hawaasni kee gamaa gamanaa illee si kabajee ittiin si dhaabbatee ilma dhalatuuf illee Jawaar jee moggaasee jiraatuuf akka ati kaayyoo eeggatte kana galmaan nuu geessuuf yoo ati immoo haruma duraanii sanirratti nammallee jabeessee jiraadhaa hajattu taate akka nama tokkotti karaan sun biyyi keenya biyyi Itoophiyaa biyya nagaa barbaaduu miti biyya fakkeenyaaf nagaa barbaaduu jechuun kiyya karaa nagayaatiin kursirraa namaa kaasuu miti Haraan ati deemtu kunillee karaa bareedaa osoo ta'u saba kan kee warra waraanaa warra bosona jiruufis hadirree jiruunis mari'attee yaada kanarratti yaada bal'inaatiin deebii yaada akka nuu kennitu akka keessaan wal quba qabaattan akka tokko taatan ala tokko ta'uu keenya wanni agarsiise galmi kun galma kanaan duraatti bilisummaa Oromoo galma itti gaggeessite wal gahii arrallee yeroo lammadaatiin atitti dhufuu keetiin hedduu akka qindaa'ee ifumaanuu keessaanuuf if nama agarsiisti jechuudha. Sariifuu Jawaar jaalannaa akka imaamaa fi qeensi yoo jallate hasalaatu sunillee ni jallata sariifuu karaa atillee beeytu irratti hundooyitee akka nu jabeessitee nutillee si jala yaalu kabajaan si gaafadhaa galatooma. namni biraa dhaqaatii qabaa amma dhiira takka moo gubbaa suni fira nam ayee sagaleen kees injiru jireenya gama dhageenya namni giftee deemte kunis akkannaa sanaatti jiru baay'ee qorre saba isaatiif sagalee ta'uu dadhabe gadi yaa'eetuma waan isa tuqes wallaalle sagaleen wallee saba isaa isa dhumuuf gadi bahee sabni kun eenyuun waani daawwan akka jedhu hin barbaadu yookiin immoo faashistiinas akka jedhu hin barbaadu inni kaan egaa gara bu'ee namni
Jabaan sun itti gadi ba'ee sabni koontiree saba korratu isaan dhaabbatu jedhu sun barbaannee dhabne gara itti seene dhabne saba kana duba. Oromoon garuu isa durii caala isa nyaata jirtu caala ala kana jira. Maaliif akka kanas ta'e amma innaa jaawaadhaa lafa fayyadanii baay'ee gammadee kan na gammachiise immoo kanaafi sabni kun nafe maaliif babaadha beeku kuni maal akka ta'e jawaariitu hafuura isaa dhabame moo jawaariitu ciisaa jedhee immoo jawaariitu irriboon baay'ee sarafaa jedhe moo saba kanaan isa saba isaatti gadi baay'ee sagalee dhadhee ta'uu dadhabe maaltu jiraatu qabna quba qabda akka sagalee diyaaspooraan kun sagalee saba isaatti gadi baay'ee saba isaatti sagalee ta'uu dadhabe loon siksime fakkeenya egaa namni si fakkaatu wanti urgeessaa gaafa ajjeefamu nama kadhanne gadi baanee namnumti tokko hafuura baasuu dadhabe as ba'ee maaliif itti nyaatu saba kanaa boollatti naqate moo kan jennus gallee manatti gasnuu calqabu. Oromoon egaa dhaloonni haaraan kun yoo sirraayis nurraayis warra dulloomirraa bakka bu'ee saba isaatti sagalee ta'uu dadhabe eenyutu ta'a. Ittinuma ja'a tokko dura torbaan lama dura warra fooriyaan ministeerii bira deemnee namni lama gaafa haasofsiifnu maal jedhan sagaleen Oromoo tokko nu bira hin ga'u jedhan kan nu bira ga'u kan warra kaanii yoo xinnaate ji'a 400 nu bira ga'a jedhan. Biyya sana garuu kan nu bira jiru maajooritiin Oromoo kun nama gaddisiisa. Maal jettan jara kana jaraadha jiran lammaffaa sabbata haadha keessanirraa sabbanni soorii qaban diyaaspooraan baay'een abbilee waan naannatti yaadiru bilti kennaatti galee lafa gurgurachuurra jira biyya alaatti galee. Kuni beekamaa kun immoo tokko isatu sagalee awwaale kan jiru qabu. Galee sabbataadhaa miti Oromoon lafeedha. Oromoon lafti lafeedha jedha. Lafee abbaa keenya, lafee akaakayyuu keenya, lafee akaakayyuu kaanii gurgurachuurra jira. Kanarraayis akka nu dhaabbatan nu gaafatu diyaaspooraan. Saba isaaniiti akka sagalee ta'an gadi baanii waan biraan jedhan akka isaan abii daawon abii faashisti saba keenya irraa ajjechaan haa dhaabbatu kan qofaa jedhan gadi walii yaadee dhugatee isaanii. Beekama booda gisee namaa feetu. Lammaffaa jawaarti jaalanna hindeegda sira wayya nama kabajan yoo halluu beekumsoo gaafatu waan baay'ee Itoophiyaan sun impaayerii dhammayyuu mangistuun dargii ta'ee dhufe mallas ippidarree ta'ee dhufe biyyum sana walitti qabee sinnum sana Oromoo irratti ijaaruurra jiru. Impaayeriin sun ammayyuu camu mangisti yookiin bulchaa afaan Amaaraa dubbatu paalasii Minilik keessa taa'ee har'ayyuu afaan Oromoo akkan guddan yaadaan Oromoo akkan guddan lafa Oromoo burtusiisa kan achi keessa taa'ee Oromoo dhawu hin jedhutu jira. Baay'ees Oromoo ta'a. Garuu kun akkamitti dhaabuu hin danda'amu. Ampaarii sana hoo alama gubbaatti dimokiraatii taate jetta dimokiraatii kan godhan jira. Impaayeriin biyyi keessuma caccabe. Asoobeetuun eebbisi caccabe kan hin caccabe. Abbaan boonaa beeki kaka'oo keessa jirta kaka'oo dhaabbisa sana badriiti. Profeesar Maraaraafis baay'ee waldeessa kan banaa inni baay'ee wal dura dhaabbanna. Karaa kamiin impaayeriin sun dimokiraataayizii ta'uu dandeessi. Dandeessi karaa kamiin. Yoo dandeesse baay'eessa garuu impaayeriin Itoophiyaa kun jirti sirnuu sanatti deemuudha jira saba Oromoo fi saba cunqurfaman suni akkamitti dimokiraataayizii ta'uu dandeessi. Lama kana dura gaggeesse innaa intelektuwaaliin Amaaraadha doktorii warra karaa deemtuu miti. Amaaraa giraandi jedhanii Ameerikaatti yaaduu walgahii godhanii gaallaa deebifneet Madagaskaritti ergina. Xinnoo immoo waldaa walaamutti ergina. Kanaaf deemuu hunduma isaanii Madagaskaritti erginanii jara kana faana wal cunqurmaan ijaaruun danda'ama. Jiraan
keessa maali buqaan isaan gaafatanii fi keenya baadiin lixa jira waan haalleen dheetii digire kana irrattis baajisu kunin gaabii kana qofa garuu isa wajji sana isa kadhaako yaalkoo karaa kana nukadhu kanaaf dhibeenaa qofatu biltiginnaa fudhatteetti lafa gurgurreetti kanaa manatti galeessite namni baay'eeti irraalee fi asitti baasu nama abbaa keessanii akka biyyeessanii sabbata jiru jiru irra jiru lafa tasabbanni irra danda'u sana gurgurachuudha jirurraa dhaabbata galatooma. Ayyee galatooma gaafiin baay'een akka jiru argaa jirra. Garuu waan tokko isinii barbaada. Nuti martinuyyuu Jawaariin jaalladha, een jaalladha, inni jaalladha, een jaalladha. Garuu ammatti si jaalladha baay'ee barbaachisu. Gaafii keessan daariitti itti bu'aa gaafadha. Gaafiin tokkochi daqiiqaa lama caaluu hin qabu. Soo akka dandeessanitti gabaabsaa. Daqiiqa lama. Okay. Agar ini. Okay. Ya tiga dia better down store. Kalau kau tanya boleh dia menurut durante orang ini cuma waktu baga hujan apa jama hujan ada waktu tu sih gambar tu kalau hari nak ada hujan lalu hujan apa aku orang muda tu hujan jama ada orang muda ni hujan orang government minimal dia orang kata na rasa terus tukasnya zina berat tapi sulit dan dia mau tukar tukasnya itu kalau itu ira ada orang mau macam itu bagai ini orang mau kata mungkin buya kayak buya tali tak itu berbeda anak kita suran kalau kita mau kabar tapi ini nanti kamu jual ke negara lagi kerja Wai warana terai berbeda warana itu mah orang muda dua rumah sudah di wai warana di motumah itu motumah karena gapan bibi turut pe jasa tu jaga motumah berjolek ke yang ne tadi saya tidak jeru arai tidak jeru tu tak kajian panajen ne ini mesti jalan kabelan ne kabne walalani kerja karena you sendiri pakai you Allah juga tahu berapa sih Allah dan naba ada cara kita jual dekat itu orang mau kan dan dulu karena dia sudah mana dia rumah you tu umur orang mau kita harapan pada jenne akhirnya mereka makali hadir jenne karena orang mau tablet cakap betul orang mau tu jalan orang mau yang nak duduk je macam ke berpon sekarang kali sendiri mati sampai kali sendiri biasa ni dewi motumah gerte namanya kan pun dewi apa jadi tinggal akhirnya nak kasih kalau bakal ke TV kalau bakal berpadi orang ni namanya cuma takkan awak galet apa jadi terkait motumah lagi dewi ani orang ada sahaja tadi itu Ati dabalate rabumat jasa bisemale nyata di itu dah ati rabumat tu iran macam bise ada dabalate kanunta lekin sari na dari aja itu namne tak kah ada tu nak tempat kato kah ada te bakai ini namne dia kunjung karena ti al sudah robikan re kami itu jadi rabutan ali kan kego dudan lapsi adibab tu dudan boleh kalau karena kakaknya mereka tu juratan kami sejual itu rakam jadi tu lah orang tak kalau jadi barat tu tak ada baru kita beli kemarin ada yang kajian tu bukan kami amal tu juga kami yang dulu mau tu makan gapa sana kali ila dua mau orang mana tu lah amma akhirnya ini kayu di karori aku kabur
mootummaa kanaa wajjin wal qajeelchineetti fuuldura tarkaanfanna jechuudha moo uummata Oromoo gadi fageenyaan dhaamsi ati qabdu mootummaan kun isinirratti hin konkolinii fi jalaa fi moggaa takkaan konkolchine sirna kana irraa jijjiirraa jechuudha. Duraa kana kalamoofaadha wanni niin jechuu barbaadu naata jechuudha. Wanni niin jechuu barbaadu Rabbii keenya biraan taate waa'ee kaaba'oo fi abaa'oo namni garaagarummaatti ilaalu takkaatu jira. Waan kana gadi fageenyaan uummatatti kan ibsitu barbaadna. Uummanni keenya yoo ni bibi bira qaban beeku beekte yoo ni bibi dhoofu malee walleen waan ni gabrummaa barbaadu jecha. Waan kan taate kaaba'oonii fi abaa'oon kaayoo garagaraa qabatoo agartee kaayoo biyyaa qabanii kaayoo gandaa qabanii kana ilaalanii qoodinsi hedduun takka jirti. Qoodinsa kana keessaa namni keenya akka bahuu danda'u waan dhaaltuuf ni qabda. Kanatti aansee ammas waan takkaan jechuun barbaada Jawaar gandatti dhalate malee hagandaatii miti Jawaar makutaa kudha takkaati gandatti dhalate qaba malee makutaa kudha takkaati ganna miti warroonni tokko jiru kan dhibaan isaanii hedduu achi fageessee uumaa argitee boodee ibsu uummata kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf akka atini abaan kan keetti mirkaneessinuu barbaada. Jawaar gandatti dhalatee irraa as ba'e qaba malee ka Oromootitti beeynaa Jawaar ka gandaati ka Oromoo kutaa kudha takkaati waan kana har'a abaan kan keetti irraa mirkaneeffachuu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Jawaar ni jaalannaa bakka kayyannu qabnu waan jijjiiran qabnu beekaa Oromooti hayyuu Oromooti Oromoon hayyuudhaan dajeeffatu hin beeytu jala deemuudhaaf hin beeytu. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti tokko ta'uu barbaadna. Waan qooduu hin barbaadnu. Oromoon Oromiyaan akka harbaa qabatu barbaadna. Waan san taateef Ibi Davi ani gak bakarin aku bawa cuma karena mereka tentu baca ibi wale arbada gamada malai dia kalau kesi terus merada go warwana ani itu dan gama isi dari kata apa ibi arbaden adalah tadi karena kamu kanani Europe kayaknya berangkat deh, kita mau boleh maka arbate gamada ini kita cuma berwada, karena tiang sodari, wae media OMN ida, media OMN ida, apa itu tadi turan, kita update turte, amma tagale tante media dia berangkat itu dah dia ilmu toko tu bahasa apa kita terus ada dari bahasa kaba ilmu toko hukum ini ada tu kita tu cuma bahasa ini berasa bahasa ini jadi atau ilmu kan kita baku macam suruh sudah tu berbaca sana nanti baca tu orang pada atau orang pada atau ini berapa ada nama lalat warat toko di jaga dua berarti dah aku orang mau jadi dua berarti wani gay sari hair gay sari jari ti amo wani orang mau jalan korte ke rumah aja tanpa leda Europe kayaknya berantah deh, uang pada orang ilmu kes, median, OMN ida ilmu kesi, aku ilmu kesi, kalau rumah kasar ini, sekarang kan kita dua selalu beri saya nanti kayaknya berwarna, malah ini wangi aku media sali, uang itu berwarna itu media OMN ida tu deh, wangi orang mau teh, kalau dia jadi tadi, ilmu jalan deh, aku mah kayak pada akan nunggu si tadi, makanya dia nunggu datang. Jadi silakan selalu karena kalau mau ini mereka akan tidak nampak. Anu kita yo gaji dia nggak betul, mai dia nggak kita kabarnya tidak betul. Ini kabar saya
Karakooma deemaa jira. Dhiifama yeroo tokko ofumaa ofitti rakkisuu jirra. Sa'aan qabnu nama hundaan carraa kennuu barbaadna. Isa wajjin deebi'aa marii gochuu barbaadu miti. Deebii sana dhaguu barbaadu miti.